Faayiza Eliyaas Qindeessee. Oduu waraana kaabaatiin humni ittisa Tigraay haleellaa haaraa waraana bilisiginnaa irratti taasiseen injifannoo gonfachuu isaa komaandi poostii waraana Tigraay ibsee kanas gabaabsinee isinitti himna. Weellisaan sirba keentee Dishtaa Giinaa jedhuun Afrikaa booddee dhageettiin fagaate Taarikuu Gaangisaa lola waliinii Itoophiyaan adeemsaa jirtu mormee kanuma hordofee fuulli miidiyaa hawaasaa Dishtaa Giinaa faarsaa jira. Muhammad Faantaalleerraa dhageenya. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dabballoota bilisiginnaa damee Oromiyaa murannoo qabsoo hin qabdan jechuun doorsisuu isaatti dubbatamaa gabaabbinaan isinitti himna. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa duraanii Tiiboor Naagii humnoonni idil addunyaa gahee daldala meeshaalee waraanaa qabaniin waraana Itoophiyaa keessa jiru dhaabsisuu danda'an jedhe. Na'iimaa Umartu isinitti hima. Guyyaan 7 bara 2021 bal'inna oduu har'aa dursuun kan isinitti himu Muhammad Faantaalleeti. Akan bertanya langan ansa anuman mati watin kajun tetra waktu termiya media ni terkodu idile saat ikhlas komandi lihan nisan timna Muhammad Faantaalleeti. Afan faji ke sabahun kapso fifinisu yero lisa amma jechuna jajni onanan abao wobo ibsa basem hawasni idila ad-dunya salillat iyara ilman oromo wallo caffaro bittigegge famir kabala lefatum namota fi mqama sanyi dukuga ajajani fi rawatan hundas man murti idila ad-dunya akka ihesan nigafanna jadam ibsim ajaja abao wobo bayekun odun kun akka chance ni diatam. Afan faji ke sabahun qabso fi fininsun yeroon isaa amma jechuun ajajni olaanaa aba'oo woboo ibsa baasee aba'oo woboon kora guddaa aba'oo magaalaa Gimbii jalatti adoolessa 2021 geggeesse ilaalchee ibsa adoolessa 25 bara 2021 baaseen aba'oon jaarmiyaa kaayyoo fi akeeka ifaa qabu akka ta'eef warri kaayyoo aba'oo lagatanii maqaa aba'oon daldalan akka gocha isaaniirraa of qusatan dhaamsa dabarsee ture. Ibsa kana keessatti qajeelfama woboon baasuun socho'uudhaan sochiiwwan farreen bilisummaa Oromoo taasisan akka uummatan burjaajessine gochuun barbaachisaa akka ta'e dhaamameera. Aba'oo woboon maqaa aba'ootiin namootiin dhuunfaa fi munnoonni kaayyoo aba'oo lagatanii diina jala fiiga nutu aba'oodha jedhan maqaa aba'oo akkatti dhimma hin baane daangaatti tolchuun uummata Oromoo hubachiisee ture. Aba'oon dhaaba tokkicha kan waraana bilisummaa Oromoof jalatti goblaa godhatee fi jaarmiyaa akeeka fi kaayyoo qabsoo bilisummaa walabummaa fi birmadummaa Oromiyaa afaan qawween kabachiisuuf falmaa dhooftuu gochaa jiru qofa ta'us manni Oromoo akka hubatuun korriin aba'oo woboon geggeeffame waamicha dabarsee ture jedhama. Ibsi ba'e kun haa ta'uuti diinni fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo faallaa ibsam aba'oo woboo dhaabbachuun miidiyaalee meeshaa hololaa sirna aangorra jiru ta'aniin summii facaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammas tumsam aba'oo woboon humnoota cunqurfama waliin tolfatee murna Abiyyi Ahmadiin hoogganamu bakkaa kaasuuf hojjechaa jiran mormuun ajandaa olola isaanii tolfachuun afaan faajjii uumuuf tattaafachaa jiru jedhe. Olola kijibaa Oromoon walloo fi TPLF warra kutaa jiru jedhanii akka loltuun PP hamilee argatuuf ololaa jiranis kijiba bu'uura hin qabne akka ta'e ibsi kun hubachiiseera. Lola Oromoon fi humnoonni cunqurfamoo mirga abbaa biyyummaa isaanii tikfachuuf geggeessaa jiran olola gatii hin qabne senseless war jechuun ibsa baasuun wareegama jaallan baasaa jiranitti qoosura darbee akka uummanni Oromoo jilbiifatu shira dalagurra adda baasne hin laallu jedhe. Qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gahuuf yeroo qabsoon hidhannoo murteessaa ta'e keessatti qaamni murtii kennuu danda'u qaamuma qabsoo hidhannoo keessaa qaaman jiru ta'us hubachiisee jira. Ajajni aba'oo woboo Oromoon kan qabsoo hidhannootti seene mirga ofii ittisuu qabutti dhimma bahee mirga isaa kabachiisuuf akka ta'e uummanni keenya fi hawaasni idil addunyaa akka nuuf hubatu barbaanna. Haala siyaasa amma deemaa jiru dhimma tumsa humnoota federaalaa fi konfederaalaa jedhamu ilaalchisees kan ibsaa fi odeeffannoo kennuu danda'uun abbaa dhimmichaa aba'oo woboodha malee qaama aktiivistii yookaan qaama maqaa aba'ootiin daldalu akka hin taane uummanni keenya akka hubatu barbaanna jedha ibsichi. Jaarmiyaaleen siyaasaas tahee uummanni Oromoo bal'aan hanga diinni Oromoo bakka ka'utti diina bakka kaasuu irratti akka fuulleffannu wal gorsuu qabna. Aba'oo woboon dhimma Oromoo Oromiyaa fi mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabachiisuu irratti
eenyunuyyuu kan mariitti hin seenne ta'uus hubachiisna jedhe. Gama biraatiin ololleettumsa saboota cunqurfamoo waliin abbaa owwaboon taasisee busheessuuf oofamaa jiru shira bilxiginnaaf umrii haaromsuuf godhamu kan namoota dantaan jalaa uggurameen oofamaa jiru ta'uus ibsee jira. Uummanni keenya duula afaan faajjii uumuuf taasifamuuf osoo gurraan kennin sirna aangorra jiru buqqisuuf qabsoo taasifamu cinaa akka hiriiru imala gara Finfinneetti labsame milkeessuuf waraana bilisummaa Oromoo waliin hiriiruun falmaa eegalame akka jabeessu dhaamee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoos qaama jaarmiyaa ABO woboo ta'uun dirqama seenaa qabsoon irra kaa'ee akka jabinaa fi si'aayinaan bahatuun dhaame. Yeroo sirni aangorra jiru ilmaan Oromoo walloo xiyyaaraan fixaa jiru keessatti loltuu konkolaataa dhibboota lakkaa'amu itti guuree lola sanyii duguuggaa irratti geggeessaa jiru kana keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo Oromiyaa mara keessa jiru warraaqsa uummataa kaasuun saffisaan hojii isaa jabeessee akka itti fufuufis ajajni olaanaa ABO woboo dhaamee jira. Hawaasni idil addunyaas haleellaa xiyyaaraa ilmaan Oromoo walloo caffaa roobitti geggeeffame akka balaaleffatu namoota fi qaama sanyii duguuggaa ajajanii fi raawwatan hundas mana murtii idil addunyaatti akka dhiheessan ni gaafanna jedha ibsi ajajaa ABO woboon ba'e kun. Waraana bilisummaa Oromoo gama diinagdeetiin utubuuf Oromoonni biyya Jarman mallaqa Itoophiyaa birrii miiliyoona 1.2 ol sassaabanii jiru. Sagantaan kun koreewwan humna qeerroo fi hawaasa naannoo Baavaariyaatiin kan qindaa'e yoo ta'u artistoonni Oromoo biyya Jarmanii keessa jiraatanis saganticharraa qooda fudhatanii jiru. Faayidaa Eliyaas dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Oromoonni biyya Jarman keessa jiraatan walitti dhufuun kaleessa jechuunis gaafa 9 bara 2020 akka magaalaa Nuurenberg keessatti sagantaa tumsa waraana bilisummaa Oromoo qopheessuun maallaqa Itoophiyaa birrii miiliyoona 1.2 ol sassaabanii jiru. Sagantaan kun koreewwan humna qeerroo fi hawaasa naannoo Baavaariyaatiin kan qindaa'e yoo ta'u artistoonni Oromoo biyya Jarmanii keessa jiraatanis saganticharraa qooda fudhachuu obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal OMN'tti himane. Sagantichi kan qophaa'eef waraana bilisummaa Oromoo gama diinagdeetiin utubuuf akka ta'ee fi karaa barbaadame maraan cinaa dhaabbachuu fi ija hormaattonni sagantichaa magaalaa Nuurenberg bakka Oromoonni baay'inaan jiraatan yoo ta'u tumsi kun akka milkaa'uuf dursanii irratti waliif galuun koreeleenis qindoominaan irratti hojjechaa turanii jiru. Koreewwan kunneen amma duras yeroo hedduu waraana bilisummaa Oromootiif tumsa gochaa fi akka turan kan himan obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal. Ammas irra deebiin wayita waraanni bilisummaa Oromoo gara Finfinneetti gulufaa jiru kanatti cinaa dhaabbachuu qabna jechuun sagantaa guddaa hawaasa Oromoo biyya Jarmanii hirmaachisa qopheessuun sagantichis milkiidhaan xumuramee jira. Kana malees rogeeyyoonni Oromoo biyya Jarman keessa jiraatan sagantichi akka daran milkaa'uuf shoora olaanaa taphatanii jiru. Haa ta'u malee weerara dhukkuba COVID-19tiin wal qabate namoonni akka barbaadametti irratti hirmaachuu baatanillee hammi dhufe sun deeggarsa gahaa taasisanii jiru jechuudhaan dinqisiifata obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jabale. Hojjetaa jiru kana keessatti obbo gargaaruun gaaffii keessa waan seenu miti. Kanaaf hojii dammaqiinsaa guddaadha kan hojjetamaa jiru. Kaleessas kan hojjetame marii irrattis qabxiileen gurguddaan ka'an kanuma. Inni lammataa tumsa maallaqaatii diinagdeetii. Kun immoo waraanni bilisummaa Oromoo waan isa barbaachisu loojistikii isa barbaachisu akka guuttachuu danda'uuf karaa hawaasa Oromoo biyya Jarmaniitiin waan danda'amu keessattuu amma isteeta Baavaariyaa keessatti qophaa'e isa marsaa amma fiizikaalii yeroo koronaa kana keessatti uummanni Oromoo biyya Jarmanii akka kaleessaa baay'inaanis walitti qabameen beeku waggaa lamman darban koronaadhaan wal qabate isa guddicha next ji'a dhufummoo bifuma wal fakkaataadhaan magaalaa biraa irratti kan godhamu ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo amma jiru kanatti hamilee cimaa barbaada. Uummanni Oromoo ilmaan isaanii saba kanaaf jaanii daggala seenaniif hojii dammaqinsaa guddaa hojjetuun barbaachisaa ta'uu eeruun tumsi wal fakkaataan akkana biyyoota addunyaa Oromoonni jiran maratti jabaa ta'e itti fufuu qaba jechuun dhaamanii jiru.
Humni itsa Tigray haleellaa haaraa waraana bilxiginaa irratti taasiseen injifannoo gonfachuusaa komaand poostii waraana Tigray ibseem torbanoota darbaniif walitti aansuudhaan waraana bilxiginaa irratti haleellaa taasisaa jiruun injifannoo murteessotaan harkatti kan galfateem waraanni Tigray duula haleellaa kan ammasitti fufuudhaan injifannoo waraanaa galmeessuusaa komaand poostiin loltummaa Tigray ibsa injifannoo baaseen beeksisee jiraam duula addoota waraanaa sadi irratti taasiseen humnoota Amaaraa fi waraana bilxiginaa walloo dhihaa bakkoota gargaraa qubatee ture irratti fudhatameen guutummaatti humni diinaa barbadeeffamee jira kan jedhame ibsi injifannoo waraana Tigraay kun duula haleellaa kanaanis waraanni bilxiginaa bakka Gimbaa fi Maqdallaa Ambaa Yuunivarsiitii jedhamu qubatee tureen kutaalee waraanaa 31ffaa 33ffaa 34ffaa 72ffaa fi humnoota finxaaleyyii Amaaraa 1000 lakkaa'aman barbadeessuusaa dabalee beeksisee jira. Tarkaanfii fi waraanaatti dhufee jiru kanaan magaalonni walloo gama dhihaa kanneen akka Aqeestaa, Gimboo, Maqdallaa, Ambaa, Lagamboo fi Abbaan Salaam qabachuudhaan daandii guddaa Amaarraa biteem Salaalee to'achuusaa beeksisee jira. Lola kana keessatti meeshaalee waraanaa gurguddaa kanneen akka taankii, moortarii, konkolaattota waraanaa fi raadiyoowwaniiwwan qunnamtii loltummaa hedduu booji'uusaa beeksisee jira. Ibsi injifannoo waraanaa komaand poostii waraanaa Tigraay kun. Uruka jitaan weellisaa Taarikuu Gankisaa namni sirba qeentee mata dureen isaa Dishtaa Gina jedhamuun gurra jabaa horate lola sirna abbaa irree Abiyyi Ahmad geggeessaa jiru mormeem weellisaan kun hiriira balaaleffannaa juntaa fi shanee jedhamuun guyyaa har'aa sadaasaa 7/2021 magaalaa Finfinneetti dabballoota sirnichaatiin qophaa'e irratti argamuun wallee miira dargaggootaan gara waraanatti akka deemaniif kakaasu haa sirbuuf affeeramus garuu weellisaan kun faallaa kaayyoo hiriirichaa ta'uun dargaggoonni waraanatti deemtanii biddatti hin dhumina manguddoonni deemanii marga jiidhaa qabatanii jaarsummaadhaan dubbifituu qabu jechuun dhaameera. Yeroo hunda gaddinee gurraacha uffachuun nurra haa dhaabbatu ni gaha anis loltuun ture. Garuu lola obboleessa koo waliin ta'uu bareen dhiisee bahe jechuun lola uummata biyya tokko gidduutti geggeeffamu balaaleffateera. ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም። ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም። ይበቃል፣ ጥቁር መልበስ ይበቃል። ጆሮችን ጀማ ይበቃል። ማን ማን ነው የሚናገረን? ማን ማን ነው የሞታለው? ለምንድን ነው ደግሞ ሞት ብቻ ወደፊት የምንለው? አሁን ወጣቶች ይቁሙ፣ አይሂዱ። ሽማግሌዎቹ ይሂዱ። ድንጋይ ያንሱና ሳር ይበጥሱ፣ አናታቸው ላይ ይዘው በሽምግልና ይሻላል። አፈሙሱ ይበቃል፣ መፍትሄ የለውም። ምን ነው እኔም ተዋግቻለሁ። ከወንድሜ ጋር ነው ሲባል ጎንበስ ብዬ ብቻዬን ሄድኩ፣ ተውኩኝ። ደም አላስተማረንም፣ ጉልበት አላስተማረንም። ማሊፍ ዱራም qofaleellifna marga jiidhaa qabachuun manguddoon nagaa haa buuftu jechuun dhaamsa kan dabarsu yoo ta'u qindeessitoonni waltajjichaa maaliif sagaleessituu itti laattaniin dafaa sirba eegalaa jechuun duuba waltajjii kanaatti yoo dubbatan sagaleen isaanii kan dhagahamaa ture. Weellisaan kun wayitii dhaamsa kana dabarsetti sagantichi kallattiidhaan miidiyaaleen tamsaasamaa tureera. Yeroo abbootiin amantaa, abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa afaan sirna aangorra jiru ta'uun waraana eebbisanii bobbaasan kanatti dargaggoon kun ija jabinaan ejjennoon inni barbaachisummaa nagaa buusuu irratti mul'ise hedduu biratti dinqisiifatamaa jira. Abiyyi Ahmad bilxiginaa damee Oromiyaa isin murannoo qabsoon qabdan jechuun doorsisaa jiraachuun himame. Doorsisaa fi sodaachisoo Abiyyi Ahmad kana boodas dabballoonni bilxiginaa damee Oromiyaa fuula Facebook fi Twitter irratti barreessuu miidiyaaleef ibsa kennuu fi odeeffannoo sobaa facaasuun dirqama miseensotaa fi caasaa kominikeeshinii bilxiginaa akka ta'e ajaja dabarsanii jiru jedhamee gabaasa qindaa'e Faayidaa Eliyaas Turbisa. Abiy Ahmed dabballoota bilxiginaa damee Oromiyaa murannoo qabsoo hin qabdan jechuudhaan doorsisuu isaa maddeen keessoo sirnichaa saaxilanii torbee dabre akkuma waltajjii Bahar Daar irraa deebi'een dabballoota bilxiginaa damee Oromiyaa walitti kan qabe mataan bilxiginaa Abiy Ahmed hundi keessan murannoo qabsoo hin qabdan jechuun miiraa fi rifaatuudhaan dabballoota isaaf ergamaa turan doorsisaa akka ture maddeen oduu qabatamaan keessoo sirnichaa OMN'tti himanii jiru. Dubbiin kun ana qofaa miti, ani biyya kamittuu baqadhee jiraachuun danda'a. Hundi keessan garuu asumatti rakkatuuf jirtu.
hunda keessan waan hojjetaa jirtan nan beeka yoo yaada keessan sirreeffattan isiniif wayya jechuun doorsisaa turu maddeen amanamoo keessoo sirnichaa irraa hubachuun danda'amee jira. Abiy Ahmed doorsisaa isaa itti fufuudhaanis hundi keessan sodaattanii feesbuukii fi tiwiitara keessan cufattanii yeroo isin rafaa jirtan eenyutu akka isiniif du'u barbaadan jechuudhaan itti dheekkamee jira. Wayyaanee fi shaneen odeeffannoo sobaa facaasuun addunyaa nurratti kakaasane miseensonni keenya miliyoona hedduu ta'an garuu ajandaa mataa isaa dhiisee ajandaa diinaa facaasaa oolas jechuudhaan qajeelfama arrabsoo fi odeeffannoo sobaa facaasu dokumantiidhaan deeggarame dabarsee ture. Odeeffannoon sobaa maqaa sobaatiin qaamolee bilxiginnaatiin facaafamaa jiraachuu dhaabbata feesbuukii tiwiitaraa fi maddeen oduu akka Reuters gabaasaa turuun kan yaadatamuudha. Uummanni rafee jira, ba'ee hiriiruu qaba, lubbuu isaa dirqamaanis ta'uu kennuu qabaa jee Abiy Ahmed. Doorsisaa fi sodaachisoo Abiy Ahmed kana boodas dabballoonni bilxiginnaa damee Oromiyaa fuula feesbuukii fi tiwiitarii isaaniirratti barreessuu miidiyaaleef ibsa kennuu fi odeeffannoo sobaa facaasuun dirqama miseensotaa fi caasaa koominikeeshinii bilxiginnaa akka ta'e ajajaa dabarsanii jiru. Tibbanuma qondaalota paartii bilxiginnaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa kan akka Fiqaaduu Tasammaa fi Addisuu Araggaa Qixxeessaa oduu sobaa footooshooppiidhaan deeggarame facaasuun ittiin hawaasa burjaajessuuf yaalaa turuun waan yaadatamuudha. ኢትዮጵያቲ አምባሳደር አሜሪካ ዱራኒ ሁሎኒ ኢድላ አዱኛ ጋሄ ደልደለ ሜሻሌ ወራና ቀበኒ ወራን ኢትዮጵያ ኬስ ጅሩ ዳብሲሱ ደንደው ጀዳን አፍሪካቲ ቻና ሚኒስቴር ዲማ አላ አሜሪካ ተውን ከን ተጃጅላ ትረን ቲቦር ናጊ ሰገንታ ቢቢሲ ኒውስ ዴይ ወጅን ገፊ ደቢታ ስሊም ቢዮን ዲባ ኦመን ከነን ከአሜሪካ ገምታ አውሮፓ ዩኬ ቻይና ተርኪ ፊ ቢዮን ገሎ ገላና ዲማ ከነረት ገሄ ኦላና በሁ ደንደው ጀዳን ነይማ ዑመር ከማሰ ቢቢሲ ከቻንት ኢትዮጵያatti ambaasaaddarri Ameerikaa duraanii humnoonni idil addunyaa gahee daldala meeshaalee waraanaa qabaniin waraana Itoophiyaa keessa jiru dhaabsisuu danda'uu jedhani. Afrikaatti itti aanaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa ta'uun kan tajaajilaa turan Tiiboor Naagii sagantaa BBC News Day wajjin gaafii fi deebii taasisaniin biyyoonni dhiibbaa uuman kanneen akka Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa, UK, Chaayinaa, Tarkii fi biyyoonni galoo galaanaa dhimma kanarratti gahee olaanaa bahuu danda'uu jedhani. Biyyoonni kunneen waraana seenaa keessatti tarii kan hin barbaachifne jedhamuu malu kana dhaabaa jechuu danda'uu jedhani. dabaluunis dhugaa haa dubbannu yoo jennee qaamoleen wal waraanaa jiran meeshaalee waraanaa isaanii kan argachaa jiran iddoo ta'erratti waan ta'eef gurra itti kennuu danda'uu jaani. dhimma marii qaamolee lamaanii ilaalchisuunis kan dubbatan ambaasaaddarri kun gama lamaaniinuu fedhiin dhugaa ta'e hin jiru kan jaani yoo ta'u akka ilaalcha kootitti mootummaan federaalaa finciltoota TPLF wajjin mari'achuu akka barbaadu waan amanuuf itti ulfaatu natti fakkaataa jedhani. Gama biraatiin ammoo dubbii jeneraal Tzadqaan irraa akka hubannetti isaanilleen mootummaa wajjin mari'achuuf qophii akka hin taane hubachuu dandeenya. keessumattuu mootummaa amma jiru wajji dabaluunis akka ilaalcha kootitti galmi isaanii kan TPLF mootummaa Finfinnee jirutti dhiibbaa uumuun akka kufu barbaadu erga inni kufee boodas mootummaa biraa kan isaaniif ilaalcha addaa qabu akka hundaa'uu barbaadu jaan qondaalli gameessi kun. gama kaaniin United States ergamaa addaa gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman marii waraana dhaabuuf dhiyeenya kana Finfinneetti erguun ishii ni yaadatama. warri haajaa alaa Ameerikaa ibsa guyyaa roobii baaseen ergamaan addaa US kan gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman kamisaa fi jimaata gara Finfinneetti imaluun qaamoleen hunduu opereeshinii waraanaa isaanii dhaabanii mariitti akka deebi'an yaalii akka godhan beeksisee ture. dhimma daawwannaa ergamaa addaa kanarratti kan gaafataman ambaasaadar Tiiboor daawwannaan isaanii mallattoo dhumaaf malee waan bu'aa buusunatti hin fakkaatu jedhanii jiru. ergamaan addaa kun gara Itoophiyaa imaluun isaanii garri caalu mallattoo dhumaafi sababni isaas biyya keessaa Ameerikaa dhiibbaa hedduutu jira. koongirasii irraa lammiilee irraa dhalattoota Itoophiyaa irraa kanaaf ergamaa addaa erguun barbaachisaa ta'e. Jeffrey Feltmaniif kabaja guddaa qaba. haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti hanga qaamoleen lamaan mari'achuuf qophii ta'anitti imalli isaanii waan bu'aa qabatamaa fidunatti hin fakkaatu. lolli kaaba Itoophiyaatti humnoota TPLF fi humnoota mootummaa gidduutti deemaa jiru
erga eegalee waggaan tokko lakkaa'amee jira. Lolli kun yeroo jalqabamutti ji'oota muraasa keessatti akka goolabamu himamee turullee hanguma oolee buluu gara naannolee Amaaraa fi Affaarittis babal'achuun guutuu biyyattiif yaaddoo ta'aa dhufee jira. Mootummaan Itoophiyaas kana hordofuun labsii yeroo muddamaa guutummaa biyyattiitti hojiirra oolu ji'oota 6 turu labsee jira. Kita kembali ke video foto termiam media network. Dulu kayaknya karena fakta udah jadi nanti masuk bagian kantor Muhammad Fanta.